magaalaa keenya keessatti innisheetiivonni badhaadhina maatiitiin humna olootiin fi akkasumas bajata mootummaatiin yookaan immoo badhaadhina mootummaatiin bajata mootummaatiin ijaaraman 2,000 ta'an magaalaa keenya keessatti ijaaramanii ijaarsarraa kaasee carraa hojii bal'aa itti uumameera. Innisheetiivonni kilaastarii furdisa horii gaafaa, hoolaaf re'ee, horsiisa lukkuu akkasumas horii aannanii bal'inaan magaalaa keenya keessatti 300,000 ol ta'an bara kana qofa kan ijaaraman jechaadha. Humnoota sadanii fayyadamnee ijaaramne yeroo ammaa kana karaa guutuu ta'een jechaadha. Horiinis itti galee lukkuunis itti galaniit bu'aan qabatamaa mul'ateera jechaadha. Hojii dhabaa magaalaa keessa jiru gurmeessinee keessattuu dargaggoota ogummaa adda addaatiin yuunivarsiitii irraa eebbifamaniitiin ba'an isaan eebbifamanii lafa jiran kana gurmeessinee ijaarsa irratti akka bobba'an dabalataan erga ijaaramee booda immoo ammas hojii dhabaa magaalaa keenya keessa jiru kan barnoota xumureef kan hin xumurellee jechaadha. Gurmeessineeti hojii kana keessa galchineeti isaan gurmaa'an kun qabatamaan amma lukkuun foonii guyyaa 45 guyyaa 50tti gabaadhaaf yookaan immoo oomishaa fi gaanii jechaadha gabaadhaaf dhiyaatan irra dargaggeessi keenya baay'een isaa fayyadamaatiin jira. Furdisa horii yoo fudhanne ji'a 2 ji'a 3 yeroo hin caalletti bu'aa qabatamaan miiliyoonaan lakkaa'amu jechaadha. Sheedii tokkorraa yookaan lukkuu 2,000 irraa dargaggeessi keenya miiliyoona 1.2 1.5 akkasumas haga miiliyoona 2 bu'aa buufataatiin jira. Kanaan cinatti amma dargaggeessuun fayyadamu olitti dargaggeessuun mataa isaa achitti hojii dhabaa ta'ee ofii galee innuu hojii dhabaa yookaan nama hojii barbaadu 5 jalatti qacaree carraa hojii dabalataa kan uumee fi oomishni isaan achi keessaa baasan qaala'insa gabaa tasgabbeessuu keessatti dhiyeessiin aannanii dhiyeessiin lukkuu keessattuu killees dabalatee bal'inaan magaalaa keenyaa fi magaalota ollaa asii aga magaalaa Finfinnee gabaa guyyaa ayyaana tasgabbeessuudhaaf killeen waggaa keessatti jechaadha nu bira miiliyoona 6 haga miiliyoona 7 ta'u jechaadha. Kurmaana lamaan darbe keessatti qofa gabaa jiddu galeessaatiif kan dhiyaatee fi waliigala waggaa kana keessatti killee gara miiliyoona 15-16 ta'u gabaaf dhiyeessaatiin jira. Kan akka dargaggeessi keenya yeroo ammaa kana carraa kanarraa warra achi keessa gurmaa'an baay'inaan fayyadamanii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu birallee darbanii tasgabbii gabaa keessatti illee uumuu keessatti qooda guddaa baatanii jiru.